mee warri akka kootitti garaa isin gubate mee warri akka kootitti viidiyoo kanarraa waan ta'e argitan viidiyoo kana laayik koppii liinkii naa godhaa sheer naa godhaa uummata Oromoo ijoollee biyya Arabaa jirtaniif dhaamsi kiyya kun hamma dandeettii kiyyaatiin jechuudha gaa isinus beektuudha jabduudha garuu mee isin ilaala viidiyoo kiyya kana sheer koppii liinkii naa godhaa ijoollee Oromoo nama isin jaalatu fuularraa beekaa onnirraa beekaa jechootarraa beekaa surree isaatirraa beekaa dhugaa waaqayyo nama siin jaalanne wajjin hin cabdeen kufin nama si jaalatutu jira waan ta'eef dhugaa waaqayyo amma tanas dhabneerraa duuteerti inni kun oomufataa jaa boonii irraa isinii haa garuu ani boonii irraa waa barattan jeetan abdii kutee ture garuu ammas ijoolleen teenya boonii irraa is barataan jirtan booniin jaan koo kana naa godhi jetti waa'ee isaa malee waa'ee biraan haasoftu waa'ee isaa malee qaldiin hin mi'aawuu fi waa'ee isaa malee jireenyi ittiin ta'u waa'ee isaa malee viidiyoon hojjettu waa'ee isaa malee waan tokko dubbattu argitanii yeroo sanii lakkii kun hin arrabsaa kun lakkii jaan jibbaa miti bar gorsaa jirtu ijoolleen teenya faayisawee garuu booni sun cabdee booni sun baddee booni sun hurkusooftee inni kaleessa maal jedhaa waan gammachiisan isinitti dhufaa jira jedhe Yoosef argitanii waan gammachiisan isiniif dhufaa jira jedhe maaliif akkasii beektu maaltu nu gammachiisa amma achiinu micaan kun diroonii bitee dhufe Joosiin nu gammachiisaa nu gammachiisu Joosiin uduu makiinaa hidhaa buusuu miti diroonuma bitee uduu xiyyaara bitee carraa wayii lotorii wayii bahee fi nan gammachiisu ana gara kiyya isin gammachiisa isin hin gammachiisu lubbuu daa'ima kichuusanii ilmoota akka argatiin duutesanii hin gammachiisu tunis kaleessa waa boonirraa osoo hin baratiin usuu ijoollee teenya kan tanaan dura miidhaman kan fuularratti asiidiin gannan kan wanna fe'e ta'anirraa osoo hin baratiin ammas deebitanii du'a murteeffataa fuulduratti fudhattan hin beekamu isin miidhamuu dandeessan humna keessanii ol ta'uu danda'a garuu obsaa guyyaa sanii obsaa dabarfadhaati guyyaa biraa kan biraatu dhufa guys fatanaa baay'ee keessan darbee garaan har'a ga'uun koo garuu kaleessa san oduun akkasumas godhee har'a nan gaabbaa ilmootaan argadhu jechaatan jira akkanumatti gaabbaa dhugaa waaqayyoo laalame jaalala inni siyaa qabu isin laal kokkofaltee mirfamtee yoo san osoo namni liqifama yaanii isin liqimsiti ammalaa inni akkanatti ilaala ba'ee akkana taataniit immoo lubbuu keessan qaxxaftan warri keessan isin eeggata biyya Arabaa jirtan maal warra ofiitii hoo cabdan nammararta nammaachi dibbin jee nammarartu abbaan fete conqolaa nammarartu shamarri barbaadde inkitu duwette nammararta dhiiraagiitii warri duutamu nammarartan kalaas. Waan ta'eef sa'aatii bishaan irratti ingaltee jechuudha biddeen akaayii fi barbaree ishii fudhatteetoo jechuudha kanuma kanan beeku. Achiin animmoo orderii sadin qaba saamisaadhuma kiyya nyaadheetu orderii sadan san geesseetan anaa deebi'aa jiru sagalee naa qabde beetii koo deebitee jetti sagalee isaayyuu sheerin si godha sooyyee koshi bakka nama hojii haamilee qabu malee nama abdii nama du'uudhaa ka'e miti ishiin jechuudha dhugaa wangeelaa jechuudha na beetii koo deebitee naan jennaan kinoo deebi'aan jira nama sarpiraayiz gochuu deemaa jirra waan ta'eef ani manatti amman galu deemiti mana ababaa fi ashaangulliitii fi iskibirtoo fi jennaan iyyuu manatti gorteetoo isa fiddeetoo dakatti natti dhuftee jechuudha makiinaa keessatti. Oduma akkas jennu sarpiraayizii keessa iyyuu viidiyoon ishii jirti hiriyaa ishiitiin immoo akka carraa sarpiraayiz kan godhamuu deemtuu jechuudha. Hiriyaan ishiin doom ishiin waan goote itti fakkaatee jechuudha. Kaaruun waan micoosan goote itti fakkaatee jechuudha. Achiin booda akkaataa saniin micoo keenya sarpiraayiz goonee deebinee jechuudha. Achumaan ani immoo baay'ee beela'een jira ruuziinis na dharraasise jennaan okkee sin geessan nuun jedhe mucaa wayii jechuudha. Achiin booda mana ruuzii deemaa jirru hin deemu jette beeti koo boruun deema har'amee sifaanan oola akkuma duraan sin jedhetti malee ani sifaana amma hin galu naan jetti. Ishi nyaatarree nyaanneetoo deebita hin nyaanne garuu mana iyyuu galeetanan irriibni iyyuu na didee jennaan ishi nyaanne jennaan hin ta'u jette asumatti ni buusaa jettee jechuudha. Achumaan lakki bakka siin buusnu jenneetoo manatti buusne manuma manooraa ishiitti buusne jechuudha. Sa'aatii jaarratti jechuudha. Manooraa ishiitti buusne yoomittuu alaaf turee akka deemteeyyuu anaaf iyyuu gaaffiidha jechuudha. Yoomittuu jechuudha. Inna kanan beeku micoon nagaadha micoon fayyaa turte karoora baasneera akka ganama dhuftu natti himteerti namni du'u kanan jedhume indee
dhugaanaaf iyyuu jechuudha diraamaan itti ta'atu jira jechuudha amma deemee arguutti dhiigasanii jechuudha. Sinigalee si baasna dheetu akaadiin kun bahuu fi jalqabsiise. Innaa birri gartokkee kan falchiiseetu boodee gaafa birri gartokkee kan falchiisee jechuudha. Isa birri inni immoo harkaa fuudhee ture mucaa kana birri Dubaay diraama 9,000 wanti harkaa fuudhee ture naan jette. Kan ishee maraachee lubbuu isheeyyuu kan hamma kanarraan kan ga'e birri ishee natti fakkaata gaafa ni yaadu jechuudha. So otoo kun ta'ee jiru maal jedhamaani waa'ee ID kan akkatti hojjechiifan immoo beeku qaraamaa galeedhaan dhoskanii taa'u goris hojjechiifama jedhaniini qaraamaa jalaa galeedhaan birri irratti lakkaa'e birri 1,600 wanti irratti lakkaa'e jechuudha. So achumaanii nama laalchiste nama biraa jechuudha namni hojjetu suni si hojjetamaa jira jedheen gaafa nama laalchistu lakkaa irratti lakkaa'ee jira qaraamaa jechuudha. Birri 1,600 dhufteetu natti boochee jechuudha hin maraatte maalan godhaanoo birri illee qabu eessaa fuudheen kaffalaa maaf na dhoskanii otoo haadhoosaa ta'ee otoo haadhoosaanii ta'anii na dhoskanii taa'u maaf na dhoskan jettee boochee maraattee na ishaa ta'u jennee otuma teenyu otuma taa'aa jirtu nama biraatti jechuudha geeddarsiifatte akka namni biraa hojjetuuf jechuudha. Gaafa geeddarsiifattu namichi sun immoo dheengaddaa birri 3,000 fidii fudhu jedheen ID sana jechuudha. Birri hin qabdu. Ani immoo dura birri ergeefin ture sababuma kanaan kan ka'u jechuudha. Kazaa gaafa birri erguu fi asii siistemni Saawudii irraa naa deemuu didee ofitti hin deebise. Ijoollee biyya sana keessa jiran birri liqeeffadheetan birri ergeef ani shiidha jechuudha. Ofii koo. Kazaa otuma ta'ee jiru dheengada dhufteetu asaantii namichi xumurameera amma ID'n jechuudha. Nama biraatti xumureef kottu ID kee fudhu jedheen. Birri fidiiti birri 3,000 jennaan birri immoo hin qabdu eessaa futiri edda mana hojiiti baate ikkoo jaasaa jirti ikkoo ji'a tokko fixxeetti. Innaan dheengada naa bilbiltee asaante akkasidhaa naan jette. Eshi maaliin godhaa eenyurraa si gaafadhaa si achi deemuu hin danda'u Saawudii irraa dhowwamee jira maaliin si godhaan jedheen. Anuun beeku ani yeroon qabutti namoota baay'eedhaaf ta'an ture namoota baay'ee gargaaran ture. Har'a garuu nama meeqa gaafadhe nama meeqa irraan dhabee naan jette. Eshi akkuma liqaatti iyyuu naa kan fili jennaan inni hundi deessinii galee. Birroon 2,000 naa kenninaan hin dideen natti fakkaatan jechuudha. Innaan ani otoon biyya kana keessatti du'e amma du'an hawwaa otoon biyya kana keessatti du'e har'a waggaa baay'ee biyya namaa teessee namni boru gatii reeffaa koo haati koo abbaan koo ol ba'anii gatii reeffaa isa kadhatantu sheeminatti ta'a malee du'a hawweera naan jette. Otoo odeessaa jirru faasgaa faana wal arganiitu faasgaan gaaficha mana mataa turte mataa tokko fattee turteeyyuu. Mana mataatti wal arganiitu wajjin deeman natti fakkaata viidiyoo shiyyuu waraabdee poosti goote jechuudha. Ammanumaan waliin hin haasofne kaleessa mana hojiitti arge ganamannaan ka'u baay'een gammade gaafa ishiin hojii galtu jechuudha. Gaafa argu dhufeetan saruu hojii mana ishiin turteetti mana hojii ishiin turteetti anuu liivii seeneen koppiliinki riipoosti gochaaf hin ture wajjin haasaa ture nan ba'ee niitoorkiin rakkisnaan kazaa keessa waasaapirraan deemeen kaaruu hojii galtee baga gammadee saruu kon jedheen. Innaan akkasidha sa'aatii 11 booddeen ba'a anu siin daawwala ani poosti godheera viidiyoo sana seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha macarrashaa laay. Kanuma naan jette kan ishiin duute bichaan dhaga'anii jechuudha.